okkotee qullaa waliin dhaa. Okkotee qullaa waliin dhaa jiran gabaabdumatti isinitti hin dheeradhu. Wanni haasamu kan warra kaan yuutuubaroota bira dhaqaa caqasaa. Haalli deemaa jiru gama Itoophiyaa irraa kaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa akkasumas Jeneraal Dabalee Baacafaati warroonni biyya keessa jiranii dhufuun kenna ifa galaan gartee heetoo dhugaanuu eegaa jechaa ni jiran jechuudha. Hin maxaalleen. Asab Itoophiyaati. Raayyaan ittisa biyyaa ammoo gannu dhiisaa. Gartee maaliif itti dheessitan lubbuu? Maal gootanii lubbuu itti dheeressitan? Haadhan dhugannu dhiisaa jechuun jiran jechuudha. Kanaaf akkas inshallah qaalii babbareedduu ilmaan Oromoo wanni hedduun jiru kaa haasaa jawooyee keessatti wanna hedduu waliin kaafna inshallah. Ofsaan yoo teettan wanna hedduu akka bartanii fi wanni Jawaar dubbate dhugamudhara. Beekumsaan alatti. Inni eenyu kan jedhullee abba barbaade dheengaddallee tuqee ture. Jawaar Mahammad eenyu akka ta'e isin poosti gooneellee jirra. Maaliyaa kam akka uffate hadha. Olmusti amma shaneeffaannollee lafa gadhiisee Amaaraaf yookaan Tigree kalee faarsus biraa bahee amma maaliyaa Shaabiyaadhaa fi Gibxii uffatee jira jechuudha. Kan itti dabaluuf deemnuuf takka Suudaan kanallee tuttuqu jira. Suud Arabiyaa kanallee tuttuqu jira. Maaliif caasaa achi keessatti hattuu ijaaramtu jira. Hattuun Suud Arabiyaa kee jirtanillee guutuu kee jirtan yeroon haada mormaa isin goonee isin finnu fagoo miti jechuudha. Caasaan Suud Arabiyaa irraa dhufu jiru. Akkasuma Jibuutii, Keeniyaa, South Africa. Akkas inshallah qaalii babbareedduu ilmaan Oromoo gama jawweetti deemnee waan gaggabaabduu waliin ilaalaa deemna inshallah. Obsa isin feesa kaama dubbiin bakkitti obsaa wal dhageeffannuuf wal jala deemnu bakka tana. Jawween qabxiilee hedduu inni kaleessa keessaa inshallah. Warra ulee ergisuutu dhufuu ta'a. Gama Itoophiyaatiin Emiraat shakkii malee xiqqoo duuba isin gama Masawwaatti godhamaa ture. Daangaa gammoojjii Eertiraa keessatti godhamaa ture jechuudha. Lolli baadimmee jennuun immoo kabara eeganutuu dhalanne booda godhame kun yoo daangaa Arraba blok sirraa godha. Eertiraa takka daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti gad siqee godhame. Ilmaan Mallasii ilmaan Asiyaasa Furkiitii fi lolli amma dhufu kuni hedduu gadi siqa. Dhaqasaa. Raayyaa gaditti yoo inumaatu gara Abbaayitti siquu baate raayyaa gaditti eegalaa jechuudha kun. Wal irratti eegalaa jechuudha. Maaliif raayyaan ittisa biyyaa bara dargii hanga Eertiraatti waan qabuuf loltoota Eertiraa Afabatii fi Saawwaa keessatti haleeluudhaaf kan hirmaachaa ture. Bara Mallasaa immoo Baadimmee Shiraaroo Buree irratti kan lolaa ture. Bara kana Tigraay keessaan dabree loluu hin danda'u. Maaliif Tigraay gara kaan fudhate? Carraan Eertiraa bira gahuu hin danda'u gara lama qofa. Yoo akka yaadan kan humna Tigraay guutuutti daakanii bira dabran sun waan walaalamu ta'e. Gara Afaariiniif. Eessan lolli eegalama jedhagaa. Waan hin beekne dhaqanii cambuun waan hin beekne. Waan fiildii isaan ta'in cambuun akkuma kalee waraqaa sirraa itti ergee yaabbichuun namaa dubbisu akka itti cambu. Lolli ammaa kan eegalamu eessarraa jedhe. Birroo taa'ee caqasi. Birroo piliis nu hin jeeqin. Birroo taa'ee caqasa akka namaa. Akka ilmoo namaa taa'ee caqasi muru. Taa'e. Diqaalaa nama wucciftii taa'ee caqasi nama hin jeeqin. Warri biraatti hin barreessin ana bilookis irraa godha. Lolli bakki irraa eegalamu wallorraa eegalamaa jedhe. Fi gara maaliif jennaan ka gaafa Mangistuu Hayilemaaraamis kaase. Gaafa Mangistuu Hayilemaaraam maal beekta? Takka. Seenaa dhagarraa kaase. Gaafni Mangistuu Hayilemaaraamiif gaafni Wayyaaniitu gargaara. Wanni hundinuu lama. Gaafni Wayyaaniitiif gaafni hadhaa dhaabbichuu illee gargaara. Sadii. Jalqaba maal jedhan mallee kaase? Waraanni Tigraay keessa gaddabree dhaqee Shiraaroo Baadimmee fa'a jechuudha. Daangaa Eertiraa dhaqee loluu hin danda'u jedhe. Akka Jawaar waa takka quba hin qabne, akka jamaa oluma ka'ee, akka jaamaatu waa dubbatu. Yeroo ammatti raayyaan ittisa biyyaa kan waraanni Eertiraa, jeneraalonni Eertiraatii fi warroonni Eertiraa irraa dubbatan maal jedhan? Itoophiyaa waraana 30,000 dhagaa. Waraana waan addunyaan guutuun quba qabu. 30,000 nutti bobbaastee jirti nu dhaaf qophaa'ee jira jedha. Kan biraa himame kan Jawaar waan kanaa isa dhagaa jedha. Geetaachoo Raddaa faati, Ridwaan Huseen faati kiiloomeetira 35 asabirraa. Laala nama kana jedhan. Lolli waan amma Itoophiyaan osuma barkaraan kun banaa ta'e osuma Eertiraanu Tigraawu naannoon Tigraay cufaa taate. Laala waan gartanii akka isin sobuu deemu Jawaar Mahammad.
Wanni Itoophiyaan gamanaan gadhattu lolli garri deemaa jiruun gara Affaariin jedhan. Asiin daangaa Itoophiyaatii fi Jibuutiitiin Affaar lafti gartee Affaar sadii isiniin jenne isiniin dhaggaalee dhagaa. Laala gurra isin qabu ija isin qabu deema namni kun wallaaloo loon isin godhe. Amma Jawaar osoo ati gaafattee bakka maappiillee balee laallee na fakkaate wanni inni gartee as gubbaa bahee osoo wanna itti qaana'uu deema maappiin isin kaleessa bakka Jawaar dubbatu waan namni irraa dubbatu. Wannummaa waraana Itoophiyaas wallotti lola bansiisuuf dhukaasa bansiisuun maali? Gowwoma akkasii waan akka hin beeku. Osoo baree akka jedhe san inni kaa'amee nu jabeessaa dha beektan. Tigraay jabduudha waraana guddaa qabdu waraana Itoophiyaan danda'u siin jechaa jira laal jalqaba. Jedhallee bara. Tigraay keessaa dabruun danda'anii jedhe laal. Tigraay keessa dabruun danda'u waraanni Itoophiyaa jedhe. Ni jala rabbii keessa sodaadha. Rabbuma keessa. Geetaachoo Raddaa faati humni biraa kan ijaarame warri Tigraay bilisa baafna jedhee warra wayyaaneedhaa gurguramtuu ammallee Shaabiyaaf ergamtuuf ijaarame eessatti ijaarame jedhan daangaa Tigraayii fi Affaar lafa Affaar keessatti ijaarame jechuudha. Eenyu waliin qindaa'uuf walitti waraana Affaarii walitti qindaa'uudhaaf achitti qindaa'e sagaleen kiyyoo rakkoo qabaate naa makaan achi banee jira maayikii irraa cufa. Waraana Affaariif waraanni Tigraayii kasab deebisuu deemu yookaan ammoo ka Tigraay wanni ijaarame maqaa sabii miti. Warra hardhallee federaalarraa achi baanee waa goona TPLF ni jira warra jedhu TPLF awwaalamtee jirti hin jirtu. Warra ammallee Affaartu TPLF jira jedhu kana dhaanii dhabamsiisanii Tigraay nagaa godhuuf jechuudha. Jeneraalota kanneen hattoota kanneen qulqulleessee warra laala kamma Jawaar waan kana gartee kijiba sinatti fidu. Amma namni gariin waan jeneraalonni asirraa galte takka TPLF jirtu si'a TPLF bakka afur jirti hadha. Bakka afur adda caccabte siin hadha. Osoma moo raayyaa ittisa biyyaa cadhisee ciisee ilaalee ofii ol nyaattaa ofii ol lolti. Lolli raayyaa ittisa biyyaa dhaqqabu hin jiru. Warri bilisa baasaa Tigraay jedhu eessatti ijaarame? Yeroo dheeraa isin himaa ture hordoftan. Eessatti ijaarame? Affaar keessatti. Affaar yeroo ammatti gaara silaa jajjabaa lolaan malee dabaruu hin dandeenye. Kal'een gadda gaafa lola wayyaanee fi xiyoonnaan dura wal loltee kana mara dabree eessira asabiin asiin karaa Jibuutiin laal lafti kun isin yaa galu dhagaa. Daangaan asiin Itoophiyaan bakki Jibuutiidhaa fi Eertiraan amma walii ejjattu jira. Quffeessan jira jechuudha gartee daangaa gubbaa. Taphni amma Jawaaraa sa'u gamana ol deebi'ee gubbaa gara asitti muu deema Jawaaraa magaddan. Shiree maal kanaaf inni haasa'u noolli fidu hin jiru. Yoo lolli bal'atee baname garas gad deema malee kun yoo Itoophiyaan dhiifte kaadha. Sun yoo Itoophiyaan dhiifte bara amma ayyama Itoophiyaa malee Eertiraan gadi sossootu hin jiru. Maaliidhaaf? Lagaan mallee adda isinii baasu waraanni Itoophiyaa guddaan eessa jira? Meeshaan Itoophiyaa guddaan eessa jira? Eessa jedhan bishaan Abbaayaa irra. Bishaan Abbaayaa garamii argama? Gara dhiyaatti argama jedhame. Waan namtichi kun kijibu waggaarii isinii maan dhagaggaaritti warri gartee wannan jedhe. Waraanni Itoophiyaadhaa kan gartee asiin dura Shaneen, Faannoon, Ijipt, Shaabiyaan, Suudaan itti bu'anii dadhabanii sodaatanii bishaan Abbaayaa dha'uurra akka hin dalagamne godhuudhaaf taa'aa turan humnummaan jabaan Itoophiyaan qabdu naannoo san jira. Akka Beenishaangul gad dhaabbatee jechuudha. Takka. Inni lammataa waan jawween jedheef isin tuqe bira. Waraanni Itoophiyaadha naa qabadha jechatana. Jechatana qofudhaati ta'a oliin teenne caqabna warra agartee waa'ee waraanaa beekurraa. Tigraay keessa dhaquu hin danda'u jedha. Namtichoo raayyaan ittisa biyyaa dha'eessa jira. Tigraay keessa hin jiru jawwee naa gaafadhaa. Ragaan bakka inni jiru seen gogol godhee qabu. Fagoo maal goota barammoonni sobanii baate gowwaa taatee nama jalteetti afaan bantee waraanni achira siin bahee jedhee jirtu. Oomishni afaan sitti haasa'u waan haasa'u kana dhaqdhaq godhi ilaali. Beekumsa ala hinaaffaan ijoollee bilbilanii abboomee akkam goona maal jenna jedhanii dubbachuun zeeroo si fiddii jechuudha. Gaarii. Matammaatiin gara daangaa Suudaanii. Dhagaa. Akkuma isin jee gama Suudaaniin lolli jiru sun sallaafaa hin godhu. Gara Affaar kanaan immoo haalli qilleensaaf teessumni lafaa Itoophiyaadhaaf kan aanjoo akka hin taane warri lola 1998 irratti hirmaatan loltootas warra siyaasaas hedduu isaanii dubbisee jira. Akka malee ulfaataadha. Isaas haalli qubsuma lafaa isaatis laaftutti amma yeroo baay'ee kan karaa Affaaritti deebina. Waan Jawaariin galiin ammallee isin sobuu barbaadu. Mootummaan Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa Affaar keessa galchuuf kan karaa Affaarii
yoo barbaade malee wanni ifaajuuf hin jiru. Osoo laftuu kennachuu dhabduu taate. Affaar bar laal wanni akka waaqni jawaar waan beekne Affaar dheengadda gaafa wayyaanee waraana 200,000 ol qabdu sani wayyaaneen kan lafa isii beektu walitti daangaa jiran akka gaariitti gaara san lafa beektu. Kanaafis akka gaarii beektu. Wareegama meeqa itti kafaltee Gabratsiyoon Geetaachoo Raddaa fa'aatii Affaariin cabsuu dadhabde. Wareegama meeqa? Kumaandoo qabduuf, humna qabduuf, taankii qabduuf, madaafa qabduuf, rookeetta qabduutti fayyadamtee Affaariin cabsuu dadhabde. Hadha Affaar kana hidhatee jira. Affaar bakka meeqaa ka'e jawwee? Affaariin asiyaasa forqii jala jiru, asabirra jiru. Affaarii Itoophiyaa kan midhate kana waliin jira. Walittis galanii jiran, ifattis walitti dabalamanii jiran. Jawaar kan isinitti hime? Affaariin Eertiraa keessaatiif Affaariin Itoophiyaa keessaa haga ka Jibuutii hin baatutti nuti tokko waliin dhaabbannu obboleewwan keenya jedhanii ibsallee baasanii jiran. Okay. Waan jawween haasa'u isin hima. Jawwee karaan asirraa Jibuutiidhaa qocciteeraa baaburri. Jawwee raayyaa sabee medhis akkuma jettee Tigraay waa qabamtu. Bar Itoophiyaadhaaf Jibuutiin karaan asirraan Jibuutii gabboo Affaar bahee banaa jira dhageette jawwee. Kun istiraakshina irratti dalagamaa jira. Inuma asabi kabaasu gaafa isa barganneef irratti dalagamu jira gartee misoomni. Karaa sanatti gad kiiloomeetira gam ni dagadhe. Itoophiyaan kallattiidhaan osuma karaan kun akka inni Jawaar jedhe osuma akka Jawaar jedhe yoo bara osoo akka Jawaar jedhe karaa kanaan kun cufamee Itoophiyaan maal godhu sanuu ta'e bara. Wanni sun osoo jiraate Itoophiyaan lafa gayyittuu itti dalleettee lolli amma lafa oomiti. Jawween kiyya ofii gartee lafa dhiita malee. Taankiin takka Eertiraadhaa ammaachi. Taankiin takka Itoophiyaan diroonii qabdi tabaddee balleessitu. Taankiin takka dhiisi. Mucaan tokko soso'ee adda daangaas dhufuu hin danda'u. Eertiraa waan godhaatu dhagaa laala asirratti godhaa laa. Gaangee fi gaalaa fi harreedhaan meeshaa fe'achaa jirti. Makiina tokko sosoosuu hin dandeettu sodaa diroonii Itoophiyaa. Humna qilleensaa Itoophiyaadhaa shimbirti takka hayyama Itoophiyaa malee sosootu. Asii miti. Eertiraan humni qilleensa guutuu Eertiraadhaa Itoophiyaatti to'atamu. Guutuu isii. Dhaqaa asirratti godhaan adeemsiisa.